Jaalatamoo kabajamoo odeeffannoo waqtaawaa dhimma Andu'aalam Gosaa fi Qananii irratti akkuma beekamu Qananii mucayyoo moodeelistii mana fooqii gubbarraa lafa dhooytee lubbuu isiin dabru ni yaadattan. Isa kanaan wal qabatee guyyaa har'aa Andu'aalam Gosaa mana murtii dhaabbatee jira. Mana murtii guyyaa har'aa dhimma Andu'aalam Gosaa irratti ragaalee garagara dhiifama nu godhaa. Ragaalee garagaraa gara namoota 28 irraa walis sabaa turuudhaan wal qabatee guyyaa har'aattis poolisiin waan tokko waan qabatamaa wanni qabatee dhiyaate akka hin jirre ifoomee jira. Isa kanaan wal qabatee abbaan alangaa manni murtii ragaa keessan dhiyeeffadhaa poolisiidhaan jechuudhaan poolisiin ammoo ragoota keenya dhiyeessaa jirra. Doktoroota waan kana qoratan keessaa namoonni gadiin biyya alaa waan jiraniif doktoroota kanarraa himannaa isaanii barbaannaa gatii kanaaf ammas mootummaan manni murtii guyyaa dabalataa akka nuu kennu jechuudhaan gaafatan. Gama biraatiin namoota 28 ol ta'an lakkoofsa isaaniitii fi infoormeeshina garagaraa walitti sabaa turu poolisiin yakka qorannaa waa'ee Andu'aalam ajjechaa kana keessa harka qabamuun qabu qorachaa jira. Hanga ammaatitti waan qulqulluu poolisiin argate akka hin jirre gabaafamee jira. Isa kanaan wal qabatee guyyaa har'aa abukaattoo yookaan falmaan Andu'aalam Gosaa jechuudha. Isa kanaan wal qabatee gabaasa garagaraa miiseejii Andu'aalam Gosaatii barraa akkasuma xalayaa isiin barreessite garagaraa irratti qoricha garagaraa fayyadamtee lubbuu fi baasuudhaaf akkasumas ammoo lubbuu kiyya baasa jechuudhaan meeshaalee garagaraa akkasuma barreeffama garagaraa barreessuu kana ragaa jechuudhaan abukaattoon Andu'aalam Gosaa guyyaa har'aa mana murtiitiif ifa godhee jira. Qananii yeroo baay'ee lubbuu fi kiyyaa lubbuu balleessa jechuudhaan yeroo baay'ee irra deddeebitee dubbachaa turte jechuudhaan abukaattoon Andu'aalam Gosaa guyyaa har'aa mana murtiitiif dhiyeesse. Walumaa galatti daawwattoota kenna dubbiin Andu'aalam Gosaa ajjecha Qananii keessaa harka qaba jedhu hanga ammaatitti poolisii waan qabatamaa qoratee guyyaa har'aa mana murtiitiif dhiyeesse hin jiru. Isa kana wal dabaltee ammas guyyaa dabalataa gaafatee jira. Tabaqaan ammoo wanni takka kan jirre ragaadhaa barreeffama isiin barreessite kun ofii fiisiitiif akka lubbuu fi balleessite akka namni ajjeesee fooqirraan dabrine darbin ragaalee hedduu dhiyeessanii turanii. Isa kana wal qabatee akka amma odeeffannoon dhufaa jirutti Andu'aalam Gosaa waan kana keessa harka qabu isiin ofii isiitiyyuu fajjeessuuf hojjetu sanuu barreeffama garagaraa akka Andu'aalamii barreessitee fi gama waraqaatillee waraqaa irratti barreessitee akka lafa keette dubbatamaa jira. Kanarraa kaka'e miira keessa maaliif akka galte kana wanni gabaafame hin jiru. Waliigalatti tabaqaan Andu'aalam Gosaa kana mararraayyuu bilisaan nama yakka takka hin qabne waan takkasii ajjechuudhaan lafillee yaaliin inni godhe waan hin jirreef manni murtii nama kana akka gadhiisu jechuudhaan abukaattoon Andu'aalam Gosaa guyyaa har'as falmii garagaraa dhiyeessee ture. Walumaa galatti poolisiin qorannoo yakkaa ammas namoota biyya alaa keessaa doktoroota janaaza isii yookaan reeffa isii irratti qorannaa garagaraa gaggeessaa turan yeroo isiin duutetti ammaaf biyya keessa waan hin jirreef namoota kanarraallee qorannoo qulqulleeffanna jechuudhaan poolisii. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota poolisiitiif kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isiniif haa baay'attu isiniin jecha viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Hanga dhuma viidiyoo dhiyaatee kana wajjin turaadha. Egaa viidiyoon ani haala qabadhee isiniif dhiyaatee du'a shamarree Qananii Addunyaatiin wal qabatee kan shakkamaan weellisaa Andu'aalam Gosaa beellama mana murtiitti har'a qabatee bu'uura godhachuudhaan har'a manni murtiitti dhiyaatee jira. Egaa manni murtii ajaja adda addaa dabarsaniiti kan jiru waa'ee yaadannoo guyyaa Qananii irratti jedhu qaba. Egaa akka BBC afaan Oromoo irratti darbee irratti jechuudha. Du'a shamarree Qananii Addunyaatiin wal qabatee kan shakkame weellisaa Andu'aalam Gosaa beellama mana murtiitti har'atti qabate bu'uura godhachuudhaan ganama kana mana murtiitti dhiyaatee jira. Dhimmicha ilaalchisee kan jiru mana murtii federaalaa jalqaba ramaddii araadaa dhadhalcha beellama yeroo tokkoffaaf har'a ta'e ajajawwan garagaraa dabarseeti kan jirudha. Egaa manni murtii dachaa wiixata keessaa eebla 7/2025 ta'een yaada poolisii fi abukaatota shakkamaa erga dhaggeeffatee booda ajaja kennuuf har'atti beellama qabateeti ture. Haa ta'u malee kanaanis manni murtichaa poolisiin guyyoota beellamaa darban keessatti jecha ragaalee namoota akkasumas ragaalee saandaqa walitti qabuudhaan himeeti kan jiru. Kana malees dhimmichi yeroo qorannaa gahaa akka barbaaduudhaan kan jedhan manni murtichaa poolisiidhaaf bitootessa
sagal bara 2017 irraa eegalee kan lakkaa'amu qorannoo dabalataa 10 kenneera. Haaluma kanaan beellamni itti aanu eebla 9 bara 2017 eebla 17 225 itti kan ta'u ajaji dabarsee jira. Ammas guyyaa 10 dabarteeti jira jechuudha. Qorannoonni tokko wantootni hafan jira jechuudhaan ammallee guyyoota dabalateeti kan jiru jechuudha. Akkuma kana dura yeroo lamaanuu guyyaa dabalataa gaafatan ammallee guyyaa dabalataa guyyaa 10 kennameeti jira jechuudha. Kaleessaa kan ganama har'aa mana murtiitti kan dhiyaatama jedhan haala kanaan beellamamee kan xumurame. Egaa guyyaa itti aanu ammas obsumaan eegganna. Haa ta'u malee ajjecha artisti Andu'aalam kun ajjecha qaadhimaa isaa keessa guutumaan guutuutti ragaalee kun gara poolisiitiinis gama nama hedduurraa qoratameenis akka harka keessaa hin qabnedha kan ibsamu. Amma ammaatitti shakkamaa ta'ee namoonni hedduun irratti duulanillee ragaaleewwan poolisii biraa qorataman tokko miidhaan inni irraan gahe yookiin yaaliin ajjecha inni irraan gahe hin jiru jechuudhaan kan dubbatamu. Egaa nuti jechuudha nama harkisaa fayyaatis rabbiin murtii kennee fi harkisaa fayyaa hoo ta'e nagaan isaa baasu kan du'e mooyyetu lubbuu isaa waaqayyo karaa mootummaa isaatitti yaa fudhatu akkasumas mooyyetu maatii fi firoottan hundaaf jajjabina jechuu hawwina. Yeroo itti aanu waan jiru wajjumaan kan laallu ta'a. Viidiyoon har'aaf qabadee isiniif dhiyaadhe asuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jechaa guyyaa gaarii yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Iddoon dogongoritti dhiifama isiniin jechaa turtii gaarii.